Daa'imman miidhaa adda addaa irraa eeguuf gochoota maatiin gochuu qaban kan jedhu ilaalla. Balaa adda addaa irraa fakkeenyaaf abiddaan gubachuu, elektiriika adda addaan qabamuu, balaa konkolaataa, bishaaniin nyaatamuu, lolaan nyaatamuu, miidhaa saalqunnamtii akkasumas immoo namoota hin beekamneen butamuu daa'immanii ittisuuf maatiin maal gochuu qabu kan jedhu ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan Dooktar Abarraa Olaaniidha. Ispeeshaalistii wal'aansa dhibee ijoolleef daa'immanii akkasumas barreessaa kitaaba bu'uura fayyaa daa'immaniiti. Sabskiraayib gochuun maatii taate waan hedduu irraa baradhaan jedha. Kan jalqabaa ijoollee abiddaa fi wantoota nama guban biroo irraa ittisuu. Wantoota nama guban jechuun kanneen akka bishaan ho'ee, buna, shayii danfee jiru akkasumas elektiriikii adda addaa irraa ittisuu jechuudha. Jalqaba kibiriitiif wantoota ibidda uuman bakka ijoolleen hin qaqqabne kaa'uu. Istoovii yookaan geemii kan jennu bakka daa'imman hin tuqne taa'uu isaa mirkaneessuu. Daa'imman xixiqqoon bakka nyaanni itti qophaa'u akka hin geenye gochuu. Yommuu ijoollee bishaan ho'aan qaama isaa dhiqnu jalqaba ho'a bishaanichaa dugda harka keenyaan ilaaluu. Bishaan baay'ee gubuun akka hin dhiqneef dura ho'a bishaanichaa cheek gochuu. Sookettiiwwan elektiriikaa tajaajila hin kennines ta'e kan kennan cheek gochuu. Kan hin kennine ta'e cufuu, dhabamsiisuu jechuudha. Kan tajaajila kennan yoo ta'e immoo akka ijoolleen hin tuqne haala mijeessuu. Fakkeenyaaf sookettii achi hin buqqaane divaayidariin buqqaane sookettii sanatti yoo goone akka inni hin buqqaane yoo goone divaayidarii sana akka itti sookettii sana tuqan akka isaan hin arganne haala mijeessuu. Naannawaa daa'imman taphatan bishaan ho'aan akka hin jirre gochuu. Isaan kun egaa akkaataa ijoollee abiddaa fi wantoota guban biroo irraa itti ittisnu. Garbiraan ijoollee summii adda addaa irraa eeguu. Wantoota summaa'oo mana keessatti argaman adda baasuun kaa'uu. Qoricha ramaa, qoricha daanaa adda addaa, qoricha hantuutaa, waan adda addaa qoricha summaa'oo ta'an mana keessaa bakka daa'imman hin qaqqabne kaa'u. Qoricha akkasii qofa osoo hin ta'in qorichumti dhibee fayyaa adda addaaf laatamuu ta'e bakka daa'imman hin qaqqabne taa'uu qabu. Wantoonni summaa'oon mana keessa jiran bakka ijoolleen hin qaqqabne taa'uu isaa mirkaneessaa. Dawaaniif meeshaan dawaa hundi bakka ijoolleen hin geenye kaa'a. Ijoolleen nyaataan ala wanta biroo gara afaan isaaniitti akka hin geessine akka afaan hin keewwanne barsiisuun balaawwan wantoota summaa'oo ta'aniin dhufan ittisuun ni danda'ama. Inni gara biroon ijoolleen bishaan yookaan lolaa adda addaa bishaaniin nyaatamuu irraa ittisuuf kan gochuu qabnu. Ijoolleen gonkumaa mana fincaanii keessatti qofaa isaanii dhiisuun sirrii miti. Mana fincaaniitti balbalaaf furtuu itti gochuun yoo namni keessa jiraateen ala karaa alaan furtuun cufu akka ijoolleen hin seenne. Naannawaa bishaanii yookaan madda bishaanii yookaan boolla bishaanii bishaan biirii faasa jennu ijoollee qofaa dhiisuu sirrii miti. Ijoollee waliin turuun barbaachisaadha. Boolla bishaanii naannawaa keessan jiraniif dallaa itti hojjechuun yeroo hunda akka eegaman qaama bulchiinsa naannoo keessan jiran waliin mari'achuun barbaachisaadha. Yeroo roobni roobu bakka lolaan gurguddaa jiru gonkuma ijoolleen akka qofaa turan yookaan qofaa ce'an qofaa deeman akka isaan itti hiiqanii taphatan eeyyamuu dhiisuudha. Garbiroon ijoollee balaa konkolaataa irraa eegu. Yeroo daandii konkolaataa qaxxaamurtan harka ijoollee xixiqqoo qabachuun ceesisuu qabdu. Ijoolleen of danda'anii daandii konkolaataa qaxxaamuruu isaanii adda baafachuuf yeroo isaan daandii konkolaataa qaxxaamuran ilaalaa. Daa'imman umriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e qofaa isaanii daandii konkolaataa akka qaxxaamuran gonkuman eeyyamamuuf. Ijoolleen hanga danda'ametti daandii konkolaataa yommuu qaxxaamuran karaa sirrii ta'e fayyadamuu akka danda'an xiyyeeffannoon barsiisuun barbaachisaadha. Akka isaan zebiraa fayyadaman jechuudha. Hanga waggaa 5tti gonkuma daa'imni qofaasaa karaa ce'uu hin qabu. Maatiin seera tiraafikaa kabajuun fakkeenya ta'uu qabu ofii isaanii. Yeroo daa'imman qabanii daandiirra deemu ofii keenya seera tiraafikaa kabajuun fakkeenya ta'u. Daandii cinaa gama bitaa qabatanii deemuu, bakka mallattooleen zebiraa jirurraan daandii konkolaataa qaxxaamuruu akka shaakalan gochuun barbaachisaadha. Naannoon daa'imman sochii qaamaa itti taasisan, itti kubbaa adda addaa taphatan, itti bashannanan nageenyi isaa kan eegame ta'uu adda baafachuu qabu. Ijoollee yommuu daandii qaxxaamuran bitaaf mirgaa ilaallachuun akkasumas
daandiirra konkolaataan akka hin jirre mirkaneeffachuun ce'uu akka qaban barsiisuun murteessaadha. Ijoolleen daandii konkolaataarra akka hin taphanne gorsuunis barbaachisaadha. Ijoolleen yommuu konkolaataan deeman teessoo isa duraa yookaan gabbinaarra akka hin teenye gorsuun barbaachisaadha. Daa'imman egaa yoo gabbina ta'an balaa konkolaataa adda addaaf nama saaxilu jechuudha. Ofii isaaniin dabalata. Kanaaf daa'imman xixiqqoon akka isaan gabbina ta'an hin eeyyamamu. Inni gara biroon namoota hin beekamneen butii raawwatuu fi miidhaa koorniyaa ittisuuf dhageessanii beektu. Egaa namoonni tokko tokko daa'imman butanii badan yeroo jedhaman daa'imman hin badanii daa'imni akkasiin badee akka manaa bahin hin deebine jedhaman namoonni hin beekamne daa'imman butamuu ittisuuf kan gochuu qabu. Akkasumas miidhaa koorniyaa ittisuuf ijoollee naannoo hin beeknetti qofaa isaanii gadi lakkisuu dhiisuu. Ijoollee bakkeewwan gabaatti mana amantaa fi kan kana fakkaatan dhiisanii biraa deemuu dhiisuu. Ijoolleen keessan yeroo mara eessa akka oolan adda baafachuu. Ijoolleen yeroo umuriin isaanii waggaa 2 fi 6 ta'u yookaan yeroo argaa maatiin ala socho'u jalqaban namoota hin beekamne waliin haasa'uu jalqabuun gaarii akka hin taane itti himuun barbaachisaadha. Yeroo ijoolleen ergaa ofii kophaa isaanii deeman namni ta'e akka irra deddeebiin haasofsiisne itti himuu namni isaan hin beekne. Ijoolleen keessan yoo namoonni isaan hin beekne isin fudhanna ittiin jedhan hin ta'u akka jedhan yookaan akka iyyanii birmannaa gaafatan barsiisuu. Mi'aamammoo nageenyaaf eegumsa daa'imman baay'ee xixiqqoo ta'an eeguuf maatiin maal gochuu qabu kan jedhu haa ilaallu. Gochaaleen ittisaa hunduu daa'immaniif barbaachisoo ta'anillee fayyaaf kunuunsi daa'immanii kanneen xiyyeeffannoo argachuu qaban akka ta'e beekamaadha. Kutaa mana keenyaa hunda keessatti wantoonni balaa daa'imman irra geessan akka jiru yookaan jiraachuu akka danda'an beekamaadha. Mee maal gochuu qabu kanneen xixiqqoo ta'aniif kan jedhu haa ilaallu. Tokko utuu ijoollee baatanii waan ho'aa harkatti qabachuun sirrii miti. Takka ijoolleen osoo isin buna dhugdanii tasa dhufanii harka keessan irratti qabanii ofitti jisku. Kanaaf otoo ijoollee baattanii yookaan bakka ijoolleen isinitti dhiyoo jiran irratti of gattanii waan ho'aa harkatti hin qabatinaa. Sammuu daa'immaniirra yookaan mataa daa'immaniirra kan irratti kufuu danda'u akka irra hin buune bakka daa'imman ciisan cinaa burcuqqoo, fuduraalee, meeshaalee fayyaa namaa yookaan faayaa kaa'uu dhiisudha. Teessoonii fi minjaalli sirnaan dhaabbachuu mirkaneeffachuu qabu. Televezyiinii fa'aa teessoon minjaalli akka daa'ima irratti hin kufne mirkaneeffachuun barbaachisaadha. Akkuma duraan jedhee ijoollee bishaan ho'aan qaama isaanii dhiquu yoo barbaanne dursinee haga ho'a bishaanichaa dugda harka keenyaan sakatta'uu qabna. Daa'imman bakka argaa keessaniin ala ta'etti gonkuman dhiisinaa. Daa'imman balaa hundumaaf ukkaamamurraa eeguun barbaachisaadha. Daa'imman waliin siree tokkorra rafuu dhiisuudha. Haa ta'u malee goluma tokko keessa siree adda addaa irra rafuudha. Daa'imman hanga waggaa tokkotti garaan raffisanii biraa deemuun dhorkaadha. Daa'imman baay'ee xixiqqoo ta'an yommuu rafan dugda isaanii ciibsuu, boraatii jala kaa'uu dhiisuu, tiraasii jala kaa'uun hin barbaachisu hanga waggaa tokkootti. Hanga waggaa tokkottis garaan gadi galagalchanii raffisuun hin ta'u. Daa'imman xixiqqoon kunniin akka hin ukkaamamne huccuuwwan ciccitaa fi wantoota ispoonjii ta'an naannoo isaan ciisan irraa fageessu. Ashaangulliitii adda addaa, wantoota uffata adda addaa siree isaan ciisan irraa yoo bira keenya dhiisne ittiin of ukkaamsuu danda'u ofirra kaa'anii. Yoo bira jiraattan malee boraatii uffata qorraa yookaan ashaangulliitii naannawaa bakka daa'imni ciisu fuuldura kaa'uun sirrii miti. Kutaa mana keessanii keessaa santiimota, mismaara, jajjaboo, aziraarotaa fi wantoota daa'imman liqimsanii ittiin of fudhan yookaan ittiin of waraanan yookaan wantoota daa'ima miidhan bakka daa'imni hin qaqqabne kaa'u. Wantoota xixiqqoo boroo fuudhanii afaan keessa kan keewwanne kutaalee manaa hunda qulqulleessuu. Daa'imman hanga isaan danda'an qofaa akka isaan nyaatan eeyyamuu. Hanga sanatti immoo hanga isaan barbaadan qofa afaan kaa'u. Kanneen kana gochuudhaan daa'imman akka isaan balaa adda addaa of hin saaxille taasisuun barbaachisaadha. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.